Oduu Duuka Kutaa torbeeffaa Seenaa Qulqulluu Toomas. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Baay'ina cubbuu keenyaatti golgaawwisee dhiifamaa fi eegumsaa nuuf baay'isee hanga sa'aatii kanaatti kan nu ga'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galanni fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Waa'ee cubbuu keenyaaf yeroo hundumaa kan nuuf kadhattu haadha keenya qulqulleetti dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo jireenyaa fi qabsoo isaaniitiin uumaa isaanii kan gammachiisan Waaqayyoos kan isaan kabajee qulqulloota hundumaatiif akka kennaa isaaniitti galanni fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Seenaa Qulqulluu Toomas. Duuka bu'aan Qulqulluu Toomas tarreeffama maqaa duuka bu'ootaa qulqullichi Maatiyos barreesse irratti lakkoofsa torbaffaarratti kan argamu. Maqaan isaa duraa Diidimiyoos afaan Aremaayikiitiin dukkana jechuu yommuu ta'u, erga duuka bu'ummaaf waamame immoo Toomaas jedhameera. Toomaas jechuun afaan Giriikiitiin ifa jechuudha. Barreessonni seenaa mana kiristaanaa kan akka Ruufinoosii fi Siqiraatis duuka bu'oota 12 keessaa Qulqulluu Barteeloomiyoos, Qulqulluu Maatiyos, Qulqulluu Naatanaa'elii fi Qulqulluun Toomaas Nuubiyaa fi Itoophiyaatti wangeela akka lallaban barreessaniiru. Qulqulluun Toomaas dhaloonni isaa gosoota Israa'el 12 keessaa gosa Aser, qoqqodama Israa'elota booda maqaa argameen immoo gosa Saduuqotaa keessadha. Gosoonni kun namni erga du'ee du'aa ka'uu hin danda'u jedhanii kan amanan turan. Qulqulluun Toomaasis sirna kana keessatti guddachuu isaatiin du'aa ka'uu gooftaa keenyaa shakkee ture. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos du'aa ka'ee duuka bu'ootatti yeroo of mul'isu Qulqulluun Toomaas isaan waliin hin turre. Gidiraa Yihuudoonni gooftaa keenya dhageessanii fannisaniin baay'ee gaddee qofaatti adda ba'ee bakka biraa ture gara duuka bu'ootaatti yeroo deebi'u gooftaan keenya du'aa ka'eeraa isas arganneedha jedhanii itti himan. Inni garuu miilotaa fi harkoota isaa waraanaman yoon arge malee quba koonis tuqee yoo mirkaneeffadhe malee harka koos cinaacha isaa waraaname keessa galchee yoon arge malee hin amanu jedhe. Kana booda guyyaa 8ffaatti Toomaas isaan waliin bakka tokkotti walitti qabamanii mana cufatanii osoo jiranii gooftaan keenya ammas gidduu isaanitti mul'atee nagaan isiniif haa ta'u jedhe. Yeroo kana gooftaan keenya Toomaasiin quba kee fidii asirra kaahii harka koo lamaanis ilaalii harka kee fidiitii cinaacha koo waraanamettis galchii kan amane malee kan hin amanne hin ta'in jedhe. Qulqulluun Toomaas harka isaa kan waraaname cinaacha gooftaa keenyaatti galchee harkaa fi miila isaa waraanaman qaqqabee amanee gooftaa koo waaqa koo jedhe. Gooftaan keenyaas yaa Toomaas waan na agarteef amantee osoo nan argin kan na amanan akkam haa gammadan jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 24 hanga 29. Kun kan raawwate gooftaan keenya du'a moo'ee ka'ee guyyaa 8ffaatti yommuu ta'u, guyyichis guyyaatti Toomaas du'aa ka'uu gooftaa keenyaa amane waan ta'eef du'aa ka'uu lammaffaa jedhameera. Qulqulluun Toomaas durumarraa kaasee shakkii qaba ture. Yeroo tokko gooftaan keenya duuka bu'oota isaatiin garaan keessan hin raafamin Waaqayyotti amanaa, anattis amanaa, mana abbaa koo keessa bakka jireenyaa baay'eetu jira. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuuf nan deemaa. Yommuun deemee iddoo sana isiniif qopheessu iddoo dhumani jiru isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufeen gara kootti isin fudhadhaa. Iddoo ani deemu karichas ni beektu isaaniin jedhe. Qulqulluun Toomaas deebisee yaa gooftaa eessa akka ati dhaqxu hin beeknu karichas akkamitti beekuu dandeenya jedhee gaafatee ture. Gooftaan keenya karichis dhugaanis isa ta'uu isaaniif ibsee anaan osoo beektan ta'e abbaa koos ni beektu turtan jechuun gaaffii shakkummaa Qulqulluu Toomaas deebisee shakkii isaarraa akka deebi'u isa hubachiisee ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 hanga 7. Yeroo xumuraaf immoo harka Yihuudootaan qabamee du'ee erga du'aa ka'ee dhuguma ilma Waaqayyoo ta'uusaa isaaf ibsee shakkii isaarraa isa fayyiseera.
Gooftaan keenya erga du'aa ka'ee booda duuka bu'oota isaatiin deemaa ahzaabota hunda maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluun cuuphaa kan inni isin ajaje hunda akka eegan barsiisaa duuka bu'oota koo taasisaa anis hanga dhuma biyya lafaatti isin wajjin jiraa jedhee isaan ajajee ture. Isaanis kennaa Hafuura Qulqulluu akkuma argataniin addunyaa hadhoofte mi'eessuuf carraa buufatanii addunyaa faffaca'an. Qulqulluun Toomaas duuka bu'oota hundumaarraa fagaatee duuka bu'aa gara biyyoota bahaatti deemedha. Yeroo tokko Giriikonni karaa qulqullicha Indiriyaas gooftaa keenya waliin wal arganii dudubbataniiru. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12:20. Kitaabni qulqulluu maalummaa Giriikota kanaa yoo hin ibsineyyuu tufiitii mana kiristaanaa keenyaan jarreen kun bittaa Roomaa fi Pershiyaa gidduu jiraachaa kan ture Abigaar Ugaamaa kan jedhamu mootii Uur yookiin Iddeessaarraa kan ergamanidha. Abigaar Ugaamaa dhukkuba qoricha hin qabneen qabamee osoo rakkachaa jiruu daldaltoota biyya Giriik irraa waa'ee gooftaa keenyaa dhaga'uun xalayaa kanaa gadii gooftaa keenyaaf erge. Abigaar Ugaamaarraa Yerusaalemitti kan mul'atte fayyisaa dhugaa Iyesuus Kiristoos nagaan siif haa ta'u waa'ee kee raajiiwwanii fi hojiiwwan fayyisummaatti raawwattu dhaga'eeraa akkanatti man yoo ta'e jaamaanii bantaa naafotas ni adeemsiftaa anis kana dhaga'ee gara koo dhuftee dhukkuba narkisa kanarraa akkana fayyistuuf sin kadhadha. Yihuudoonni akkas irratti ka'anii fi si ajjeesuuf barbaadan si dhaga'eeraa ammamiyyuu magaalli koo xiqqoo fi dhiphoo taatuyyuu malee anaaf siif ni geessii gara koo kottu jedhee barreessee isaaf erge. Gooftaan keenyas xalayaa kan erga dubbiseen booda yaa Abigaar amma si daawwachuu hin danda'u haa ta'u garuu du'aa ka'uu koo booda duuka bu'oota koo keessaa tokko siifan erga jedhee deebiseef. Akkuma waadaa isaaf galeen gooftaan keenya erga ol ba'ee Qulqulluu Toomaasin gara Uuritti erge. Qulqulluun Toomaasis duuka bu'aasaa kan ta'e Taadiyoosin mootichaaf erge. Taadiyoos Iddeessaa deemee mooticha fayyisee biyya isaaf qulqulleesse. Abigaar irraa jalqabee namoonni baay'een amantii kiristaanaa fudhatanii cuubaman. Manneen kiristaanaa baay'een ijaaramanii haala kanaan ba'a Eeshiyaa keessatti magaalaa yeroo duraaf kiristaanummaa fudhatte taate. Qulqulluun Toomaas Taadiyoosin gara Iddeessaatti ergee booda ofiisaa gara Pershiyaa deemee barsiisaa ture. Mootiin biyya Hindii kutaa Malaabaar magaalaa Taaksaashilaa ture maqaan isaa Gondoo Paares kan jedhamu Yerusaalemiin kan ture waa'ee mana mootummaa Salamoon dhaga'e innis bara isaatti mana mootummaa akkasii ijaaruu waan barbaadeef daldaltoonni yeroo biyya deeman nama ogummaa gamoo akkasii ijaaruu danda'u akka isaaf fidaniif ajaje. Kanneen ajaja kana fudhatan keessaa tokko gara Pershiyaatti bu'e. Yeroo kana Qulqulluun Toomaas wangeela barsiisuuf Pershiyaa irraa gara Hindii deemuuf karaa osoo barbaaduu daldalaa kana waliin wal qunnaman. Daldalaan kunis Qulqulluun Toomaas Yerusaalem irraa akka dhufe yeroo dhaga'u ogummaa gamoo ijaaruu akka qabu gaafate. Qulqulluun Toomaasis Yerusaalem yeroo turetti jireenya isaa geggeessaa kan ture ogummaa kanatti bobba'uun akka turetti hime. Daldalaan kun gammadee gara Hindiitti geessuun mootii kanaaf kenne. Haala kanaan Qulqulluun Toomaas dhalannaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin booda bara 46tti biyya Hindii seenuu danda'e. Mootichis ogummaa Qulqulluu Toomaasitti baay'ee gammadee dirree cinaa magaalaa isaa jirtutti geessuun mana mootummaa isaa achitti ijaaruu akka barbaadu itti agarsiise. Gamoon kun ijaaramee ijaan arguuf ariifatee waan tureef qarshii ijaarsichaaf barbaachisu Qulqulluu Toomaasiif erguu jalqabe. Qulqulluun Toomaas garuu qarshii kana yeroo fudhatu kan deeme hojjettoota barbaaduu fi meeshaalee bituuf osoo hin taane gara naannoo rakkattoonni jiraatanittidha. Beela'anii kan kufaniif nyaata, kan daalaniif uffata, bakka adda addaatti kan kufaniif mana isaaniif bitee dhukkubsattoota fayyisaa kanneen rakkatan jajjabeessaa wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabuu jalqabe. Mootichi Gondoo Paares qarshii ijaarsaaf yeroo ergu kan ijaaramaa ture gamoo osoo hin taane dadhabootaaf rakkattoota ture. Ijaarsa gamichaaf yeroo fi gatiin murtaa'e akkuma xumurameen mootichi gamoo isaaf ijaarame daawwachuuf ba'e. Gamoo inni yaade haafuutii laftis hin qofforamne dhagaan tokkos hin dhaabamne ture. Kana booda namni tokko karaa sanarra darbaa osoo jiruu Toomaas eessa jira jedhee gaafate.
Namichis Toomaas kanneen beelaa nyaachisaa, kanneen dheebotan obaasaa, kanneen mana hin qabneef mana jaaraa ganda dadhabdootaa keessa jira jedhee deebiseef. Qarshiin itti argaa ture mana mootummaan anaaf ijaarameerree jedhee irra deebi'uun gaafate. Namichis yaa mootii mana mootummaa dhagaarraa ijaarame arguu dhiisuu dandeessu, garuu fuula uummata keessaniirraa gammachuu dubbisuu ni dandeessu jedhee deebiseef. Kana booda mootichi Toomaasin barbaadan akka fidaniif loltoota isaa gara naannoo rakkattoonni jiraatanitti erge. Qulqulluun Toomaas qabame akkuma dhufeen mootichi mana mootummaa koo maaf naaf hin ijaarre jedhee gaafate. Qulqulluun Toomaas deebisee ijaareera gooftaa koo jedhe. Mootichis meerreessa jira lafti iyyuu hin qoffaramne yeroo jedhu Qulqulluun Toomaas dhuguma lafarratti mana mootummaa dhagaarraa ijaarame arguu dhiisuu dandeessu, ani garuu mana mootummaa isa samiirraan isiniif ijaare jedhe. Yeroo kana mootichi baay'ee aaree harka isaaf miila isaa hidhee mana hidhaatti isa darbachiise. Halkan sana obboleessa mootichaa kan ta'e gaazaan dhukkubsatee du'ee lubbuun isaa ergamootaan gara samiitti ol baate. Ergamoota kana keessaa tokko manneen baay'eetti agarsiisee akka keessa jiraattuuf tokko filadhu jedhe. Lubbuun gaasaas manneen kanneen keessaa kan baay'ee bareedu tokko filatte. Ergamichis inni kun kan kee miti, Toomaas mooticha gondaa Faaresiif kan ijaaredha jedhe. Yeroo kana lubbuun gaasaa foon ishee waliin tokko taatee namoota sawwaaluuf walitti qabaman keessaa akka nama irribaa ka'utti kaate. Battaluma sana wantoota ergamaan Waaqayyoo isatti agarsiise hunda mootichatti hime. Mootichi kunis yeroo kana hunda dhaga'u waan qulqulluu Toomaas irratti raawwateef gaddee mana hidhaa keessaa isa baase. Innii fi maatiin isaa gooftaa keenyatti amananii cuubamanii mana mootummaa kan biraa sanaaf ijaari jechuun akkuma duraa qarshii isatti dhangalaasu jalqabe. Qulqulluu Toomaasiin duuka bu'oota biroorraa adda kan isa taasisu kan biraan du'aa ka'uu fi ol ba'umsa haadha keenya dubroo Maariyaamii yeroo jalqabaaf arguu isaati. Duuka buutonni baay'ee seenanii foon dubroo Maariyaamii argatanii yeroo awwaallatan Qulqulluun Toomaas isaan bira hin turre. Dubroo Maariyaamii du'aa kaatee kabajaan gara samiitti osoo ol baatu Qulqulluun Toomaas kutaa lallaba isaarraa deebi'ee duumessaan osoo deemaa jiru wal argan. Yeroo kana Qulqulluun Toomaas dubroo Maariyaamiin kana dura obbolaawwan koo duuka buutonni du'aa ka'uu mucaa kee arganii akka argan yoo natti himan hin amanuun jedhee, booda garuu argee qaqqabeen amanee amma immoo du'aa ka'uu kee duuka buutonni biroon kabajaan arganii ani qofti keessaa dhibee jechuun gadde. Dubroon Maariyaamis duuka buutonni biroo du'aa ka'uu ishee akkan arginii fi inni qofti akka argetti himtee sabbata ishee isaaf kennuun du'aa ka'uu fi ol ba'uu dubroo Maariyaamii hunduma dursee kan arge ta'uu danda'eera. Duuka buutonni warreen kaan garuu waggaa tokko booda subaa isaaniitiin du'aa ka'uu fi ol ba'uu ishee argan. Raajiiwwan Qulqulluun Toomaas raawwate akka nuti gabaabsinee kaasne osoo hin taane qabsoorri duuka bu'ootaa akka nuti himutti du'oota baay'ee kaasee kanneen dhukkubsatan baay'ee fayyiseera. Malaabaarraa kaasee hanga Chaayinaatti wangeela lallabee amantii xaa'otii balleessuun kiristaanummaa cimseera. Dhumarrattis waaqessitoonni xaa'otii magaalaa Miilaapoor qulqulluu kana bara 66tti gogaa isaarraa quncisuun qaama isaatti ashaboo fiffirsan. Innis caamsaa guyyaa 26 gidiraa guddaatiin wareegamummaa argate. Gogaan isaa hanga har'aatti mana kiristaanaa Ortodoksii Malaankaaraa Hindiitti teessoorra kaa'amuun sirni qulqulleessaa geggeeffama. Lafeen isaas jarraa afuraffaa keessaa gara iddeessaatti geeffame. Kadhannaa fi eebbi qulqulluu kanaa hunduma keenya irraa bulu jechaa kutaan torbaffaan kanumaan xumurameera. Kutaa 8ffaa seenaa qulqullicha Maatewos qabannee hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii. Galanni Waaqayyoof.